Nation Production. Abbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxeelammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jila, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii sinfaana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production. Magaalaa Finfinneetti barattoonni musliimaa sababa uffannaa isaaniitiin barnoota irraa ittifaman gara barnootaatti akka deebi'an waliigalamuusaa. Wandawasan Kabbadaa dorgommii faashinii fi ugaartii Afrikaa mo'achuusaa. Premier League England torban kurnaffaatiin sanbata duraa gara James Parkitti malee Newcastle kan morkatu Arsenal murkii waancaa keessa turuudhaaf dirqama tapha kana mo'achuu qaba jedhamuun isaa. Barcelonaan tapha masaanuusaa biraa Ispaanyol waliin qabu mo'annaan garaagarummaa qabxii 9 liigicha dursuu carraa ni argata kan jedhuu fi kanneen biroo odeeffannoo keenyaadhaatiin. Magaalaa Finfinneetti barattoonni musliimaa sababa uffannaa isaaniitiin barnoota irraa ittifaman gara barnoota isaaniitti akka deebi'an walii galame. Magaalaa Finfinnee keessatti barattoonni musliimaa shamarranii sababa uffannaa isaaniitiin torban 2 oliif barnootaan ala ta'anillee yeroodhaaf haaluma duraan barataa turanitti barnoota isaaniitti akka deebi'an walii galuu isaanii manni maree olaanaa dhimmoota islaamaa magaalaa Finfinnee ibse. Dhimma barattoonni musliimaa shamarranii niqaabaa uffatanii mooraa mana barumsaa keessaa akka hin seenne dhorkamuu kun dhimma ijoo miidiyaa hawaasaa ta'urra darbee paarlaamaa keessattis gaafii kaasee ture. Miseensa paarlaamaa kan ta'an Ustaas Kamil Shamsuu dhimma uffannaan wal qabatee rakkoon uumame kun furmaata akka argatu gaafataniiru. Barattoonni sababa niqaabaa fi ijaabaa isaaniin barnootaan ala ta'an iddoo tokko tokkotti barnoota irraa dhorkaman gara barnootaatti deebi'uu isaanii walii galameera. Wandawasan Kabbadaa dorgommii faashinii fi ugaartii Afrikaa mo'ate. Waggoottan 25 darbaniif badhaasa kana namoonni ogummaa kanaan badhaafaman Afrikaa mo'achaa turaniiru. Chinwaa Achebe, Alampeetan, Yaamii Alaadee, Brenda Faasee fi fakkistoota keessaa immoo Cheerii Laambaa, Abdullaahi Kontee, Ibrahim Alii fi Ibrahim Ali Saalaa yeroo garagaraatti kanneen dorgommii kana mo'achuudhaan badhaafamanidha. Badhaasa African Fashion and Art Award jedhamu kanarratti fakkistoonni fi ugaartonni 100 kan dorgoman yoo ta'u fakkisaan Itoophiyaa Wandawasan Kabbadaa injifateera. Badhaasa kana dhalataan Itoophiyaa yoo injifatu kun isa jalqabaati. Fakkiiwwan Wandawasan Kabbadaa injifachiisan kunneen kanneen qaroomina Afrikaa ibsan, kanneen aadaa miidhagaa Afrikaa beeksisanii fi Pan-Afrikaanizimii kanneen leellisanidha. Dorgomtoonni 100 kunneen waggoota 2 karaa garaagaraatiin kan yaada namootaatiin dorgomanii filatamaa turanidha. Wandawasan Kabbadaa kanaan dura fakkiiwwan isaa biyyoota adda addaa kanneen akka Chaayinaa, Kuwaatar, Ikwaador, Kolombiyaa, Peeruu, Cuba, Masiri, Firaansii fi Ameerikaatti agarsiisuun badhaasota garagaraas fudhateera. Odeeffannoowwan ispoortii torban kanaatiin ammoo Premier League England torban kurnaffaadhaan sanbata duraa gara James Parkitti malee Newcastle kan morkatu Arsenal morkii waancaa keessa turuudhaaf dirqama tapha kana mo'achuu qaba. Ariyatamuu Teenaak boodaan miira mo'annaatti kan deebi'e Manchester United ammoo Chelsea waliin morkii cimaatu isa eeggata. Taphni Bournemouth fi Manchester City tapha eegamaa biraati. Sanbata xiqqaa waaree booda sa'aatii 9 walakkaa irratti Arsenal fi Newcastle waliin morkachiisuun kan eegalu liigiin England. Sa'aatii 12 irratti ammoo Manchester City gara dirree Bournemouth yoo imalu Liverpool ammoo dirree Anfield irratti Brighton waliin morkata. Guyyuma kanatti Ipswich Town Leicester City, Nottingham Forest ammoo West Ham, Wolves ammoo Crystal Palace waliin taphatu. Arsenal bara darbee Newcastle Unitedin mo'amuu isaatiin shaampiyoonummaa isaa irratti gufuu guddaa ture. Baranas gufuun kun akka sarru kunneef dursee of jalaa kaasu yookaan ammoo guficha caccabsuutu irraa eegama. Bournemouth goolii 2-0 mo'atamuun
Liverpool faana immoo qixa ba'uun garaagarummaa qabxii 5 caalamuudhaan sadarkaa sadaffaarra turuuf kan dirqame Arsenaal achiin booda qeeqamaa jira. Warri kaan Arteetaan akka Jose Mourinho taphattoota iddoo ittisaa qofaarratti abdatee daqiiqaa 90 guutuu ittisuu qofaarratti xiyyeeffachaa jira jechuun yoo qeeqan, yeroo hundaa Arsenaal qeequun kan beekamu Patrice Evra immoo Arsenaal jechuun fiilmii Netflix jedhamu fakkaata jedheera. Fiilmiin Netflix jedhamu fiilmii dhumni isaa hin beekamne kan bara baraan nama gowwoomsee darbuudha. Gama Arsenaaliin dursaan kilabichaa Martin Odegaard gara taphaatti deebi'a jedhamee kan eegamu yoo ta'u, William Salibaan immoo adabbii isaa xumuruun hara galfii biraa Arteetaati. Tapha Liverpool irratti miidhamuudhaan kan ba'an Gabriel Magalhaes fi Julian Timber tapha kanarratti ni deebi'u jedhamee eegama. Gama Newcastle United ammoo Bruno Guimaraes sarara gidduu irratti, Danny Burn ammoo iddoo ittisaa irratti ni deebi'u. Newcastle Chelsea goolii 2-0dhaan mo'atee murkii waancaa Karabaa'oon ala taasisuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, Arsenaal immoo Preston goolii 3-0 mo'atee dhufa. Liigicha dursaa kan jiru Manchester Cityin torbaan lamaan kana goolii 2-0dhaan Arsenaal kan mo'atee Bournemouth waliin morkata. Miidhamni taphattoota keenya hedduu na yaaddeessa kan jedhan Pep Guardiolaan akka Arsenaal sarphumatti mo'atamu jechuu miti. Waancaa Karabaa'oo Kaappii irratti yoo Cityin goolii 2-1 Tottenham mo'atamuun morkiidhaan ala ta'u, Manuel Akanji fi Savinioon miidhamanii turanii. Miidhamni Manuel Akanji salphaadha kan jedhan Guardiolaan tapha kanaaf akka ga'u abdii kennaniiru. Waa'ee inni deebi'u moo hin deebi'anii taphattoota kanneen akka Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Kyle Walker fi Jermaine Doku garuu hin ifoomne. Kubbaawwan karaa rogaa dhufan fayyadamuudhaan bara darbe PSV'tti muuxannoo guddaa kan qabu leenjisaan yeroo ammaa Manchester United Van Zaman tapha Karabaa'oo Kaappii goolii 5 galchan tooftaa kanaan milkaa'aniiru. Taphattoonni Manchester United yeroo Teenaag carraa akkanaa uumaniin beekani. Kun ammoo tapha Chelsea kanarrattis ni eegama. Van Nistelrooy carraa itti dandeettii isaa agarsiisuudha jedhameera. Guyyuma kanatti barana imalli isaanii baay'ee kan hin milkoofne Aston Villa fi Tottenhamis waliin morkatu. Dorgommii Premier League Spain torban kanaan ammoo sanbata Osasunaan Real Valladolid, Gironaan immoo Leganish waliin yoo morkatan, torban darbe Real Madrid kan burkuteesse Barcelonaan masaanuu isaa biraa Espanyol waliin dilbata Camp Nou irratti ni morkata. Taphni Real Madrid fi Valencia ammoo balaa roobaa hamaa uumameen yeroo biraatti darbeera. El Clasicoon salphisee sarphumatti Real Madrid kan mo'ate Barsaan kilabii biraa magaalaa isaa Espanyol salphisuu akka hin qabne leenjisaan Barcelona Hansi Flick taphattoota isaanii akeekkachiisaniiru. Guyyuma kana Atletico Madrid, Las Palmas, Sevilla, Real Sociedad, Athletic Bilbao immoo Real Betis waliin morkatu. Nation Production Abbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxee lammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production